Ashmaa kam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni maatii waan ilsaayitii akka baga nagaan deebitanii gara chaanal kootti dhuftanii isin jedha. Guyyaa kanas waan isin fayyada jedheeti yaade kaameraa appilikeeshinii sirriitti suuraa babbareedoo fi viidiyoo ajaa'iba ta'an isin waraabsisuutii danda'uun isinitti agarsiisa jechuudha guyyaa kana. Kanaaf hanga xumuraatti waliin ta'uun sirnaan osoo addaan kutiin daawwadhaan isin jedha. Egaan kaameraa appilikeeshinii anarraa isiniif qabadhee dhufe kuni hanga 4K illee viidiyoo isiniif waraabuu suuraa babbareedoo kaasuuf isin dandeessa jechuudha. Kun amma keessa seeneen isinitti agarsiisa. Akkuma agartanii keessoon appilikeeshinichaa kana fakkaata. Waa hedduu of keessaatti qaba jechuudha. Siitingii baay'ee of keessaa qaba. Fakkeenyaaf gubbaa kanarraati mallattoo tuqaa sadii yoo tuqxanii addana keessatti waa hedduu argattu. Fakkeenyaaf siiting kan jedhu kana keessa yoo seentanii hanga 4K'tti viidiyoo waraabuu isin dandeessa jedheetiin jira. Kunoo ilaaluutti ni dandeessu egaa viidiyoo hanga 4K'tti iddoo kanarraati waraabuu ni dandeessu jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Inni kan biraan illee suuraa keessan yeroo kaastanii qulqullinni isaa bareedaa ta'e akka inni mul'atu gochuudhaaf kun iddoo kanarraa filachuutii ni dandeessu. Qulqullina barbaadaniini suuraa bareedoo akka isiniif kaasu taasisuutii ni dandeessu jechuudha. Kun iddoo kanarraati fuul HD irra kaachuudhaan suuraan keessan akka inni miidhaguu ni taasistu. Yoo bilbilli keessan bilbila gurguddaadha ta'e yoo bilbila yeroo ammaa teekinooloojii bareedaa qabatanii jiranidha ta'e immoo ofii isaatiin piikseelii sadhumaa isiniif filata jechuudha. Inni kan biraan siitingii isin sirreeffachuutii qabdanii kunoo akkuma agartan bakka kanarraati focus sound kan jedhudha. Bakka sagaleen jirutti irra caalaa kaameraan fokostee akka inni mul'atu isiniif taasisa jechuudha yeroo viidiyoo waraabdan. Akkasumas illee xiqqoo ishee akkanatti ol ba'uudhaan face detection kan jedhu isa kana ooni godhadhaa jechuudha. Jalqaba ofii ta'ee waan dhufuufi akkanatti ooni godhadhaa. Kun kan inni isin gargaaruu fi yeroo viidiyoo waraabdan jechuudha salphaamatti fuula keessan hordofee fuula keessan irratti duwwaa fokus godhee suuraa isin kaasuuf viidiyoo isin waraabuudhaaf isin gargaara jechuudha. Egaan gara kaameraa appilikeeshinichaa keessatti deebi'a. Akkuma agartan egaa iddoo kanarratti siitingii baay'eetu jira isiniin jedheetiin jira. Gubbaa kanarraati vintage kan jedhu kanallee yoo ibsattan filtarii miidhagoo ta'anii suuraa ka'uudhaaf kan isin fayyadanii waa baay'ee of keessaatii qaba jechuudha. Fuula keessan kanallee smuuzii akka isiniif godhu kanneen godhachuuti barbaadan bu'uuriin garaagaraa kan fuula keessan irra jiru yoo jirtu ta'e salphaamatti akkamitti akkasiin fayyadamuuti dandeessan isinitti nan agarsiisa jechuudha. Salphaamatti jechuudha wanti isin gootanii garanatti akkanatti deebi'uudhaan bakka kanarraati beauty kan jettu jirti. Beauty kan jedhu kana keessa seenuudhaani duraan dursa gubbaa kanarraati vintage nan balleessa. Saniin booda iddoo kanarraa akkuma agartan beauty kana jechuudha. Salphaamatti laayitiitti dabaluu akkasumas illee fuula keessan jechuudha smooth gochuudhaaf kunoo beautification kan jedhu kan akkanatti dabaluu irrisuudhaan salphaamatti fuula keessan yeroo inni smooth isiniif godhu jijjiiramanii agartu jechuudha. Okay, inni kan biraan bakka suuraa jedhu kanarra dhaabattanii jechuudha. Kun akkuma agartan yookiin viidiyoo kan jedhu kanarra dhaabachuudhaan addanarraati gubbaa kanarra jechuudha full HD waraabsuu isin dandeessa jechuudha. Kun akkuma agartani 1080p 720 akkasumas immoo 480 qulqullina gosa garaagaraa jira. Isin isa dhumaa irra filattu jechuudha. Kanarra filachuudhaan viidiyoo bareedoo ta'an viidiyoo yuutuubii fi tiiktookiif ta'an waraabuutii dandeessu jechuudha. Paanaaromaa garaagaraa illee isin dandeessisa. Akkasumas illee time lapse jechuudha. Time lapse namoonni tokko ni beektudha yaada. Viidiyoo baay'ee daqiiqaan isaa dheeraa ta'e daqiiqota tokko lama gidduutti dafee waan garaagaraa godhee namatti agarsiisuudhaaf time lapsiin kun isin gargaara jechuudha. Speedii isaallee to'achuu ni dandeessu. Kan barbaadan irra kaa'achuudhaan jijjiirtanitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaan waa baay'eetii of keessaa qaba isin jedheetiin jira appilikeeshiniin kuni. Gubbaa siitingii kanarra yoo tuqxanii akkanatti dhiifama darbee egaa beeksisni itti dhufuutii ni danda'a. Al tokko kun gubbaa kanarraati suuraa kana HDR kan jedhu kanarrallee kaa'achuu hin dagatina. Kun maaliif isin fayyada yeroo kamitti jechuudha. Viidiyoos ta'e suuraa yeroo kaastanitti HDR godhee bareechee jechuudha. HD irrayyuu ol fooyyessee kan isiniif kaa'udha jechuudha. Akkasumallee warri bilarii barbaadan baakgiraawundii yeroo suuraa garaagaraa kaatanii bilarii kanneen barbaadan kunoo bilar kan jedhu kanarra kaa'achuudhaan kunoo bilarii fayyadamuutii ni dandeessu. Salphaamatti jechuudha hedduu akka inni bilar isiniif godhu taasisuu ni dandeessu jechuudha. Salphaamatti kunoo suuraa akkanatti kaastu baakgiraawundii keessaa waan dudduuba keessatti argamu bilarii isiniif ni taasisa. Inni kan biroon illee kolleej jechuudha. Akkuma agartanii suuraa 4-5 al takkaatti iddoo tokkotti kaa'uutii ni dandeessu. Akkuma agartan bilar kan jedhu irraan balleessa. Saniin booda kolleejii kan jedhu kana ibsachuudhaan fakkeenyaaf suuraa 4 kaa'uutii yoo barbaade kunoo akkanatti suuraa tokko nan kaa'a lama nan kaa'a sadaffaa nan kaa'a akkasumallee
afuraffaa keetiin jira jenna. Kun akkuma agartan egaa suuraa afur al takkaatti iddoo tokkotti naaf fideeti jira jechuudha. Suuraa afur bakka tokkotti salphaamatti bifa kanaan ka'ullee ni dandeessu jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Kanaaf egaa yoo itti fayyadamtaniif waa baay'ee isiniif gochuu danda'a jechuudha. Appilikeeshiniin kaameraan kun keessattiyyuu kaameraa appilikeeshiniin bilbila keessan irraa kan gadi bu'aa isin jalaatii ta'e siistama kan fayyadamtan hedduu tokko gaariidhaan isin jedha. Aappii kana kan beeksisa ofirraatii hin qabne barbaadee kan qarshiidhaan bitamu jechuudha. Isiniif nan kaa'a. Isiniif qopheessuudhaaf yaalii guddaa nan godha jechuudha. Kanaaf yaadda'inaa jechuudha warri beeksisa hin jaallanne bilbila keessan irratti. Garuu immoo offlaayinii appilikeeshiniin kun intarneetii tokko malee waan isiniif dalaguu fi waa tokko waan isin rakkisu hin qabu jechuudha. Kanaaf hanganaa isin dhiphisu jedheetii yaada. Amma gaa appilikeeshinii kana eessaa akka buufataniin isinitti agarsiisa jechuudha. Linkii isaa description box jala isiniif kaa'ee waan jiruuf barreeffama viidiyoo kootii irraa tokkootti isinirraatii eegamaa saniin booda iddoo kanarraati aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu linkii kana isiniif fida jechuudha. Linkii jalqabarra jiru kana al tokkootiif ni tuqtu saniin booda qaxxitaa garni isin geessu websaayitii koo irra dhachaadha bifa kanaatiin waa'ee appilikeeshinii sanaa Ingiliffaan afaan Oromoodhaan bifa garagaraan viidiyoolee dabalatee isiniif nan kaa'a jechuudha. Dabalatoo odeeffannoo akka isiniif ta'utti garuu isin dhumarraa dhuftanii jechuudha bakka daawunlood jedhu kana tuquudhaan bilbila keessanitti qaxxitaa gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Kanaaf yeroo kamittiyyuu dhumarraa dhuftanii bakka daawunlood jedhu al tokkootiif tuqnaan bilbila keessanitti gadi isiniif bu'aa jechuudha. Wanti ammanatti nama rakkisu hin jiru. Kana fakkaata gaabannoonni irra isiniif qabadeetii dhufee akka isinitti tole abdii guddaan qaba. Yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa isin jedha. Yeroo itti deemnee ngala garuutti nagannaaf turaa isin jaalladhaa isin kabajaa. Bye bye.